Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsa akka nageessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila keenya turtan hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatomaa galata guddaa nu biraa qabdan ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jecha. Egaa akkuma argaa jirtan kana mataa fardaa yookaas immoo mataa nama du'eetti kana lakkaa kanatti mataatti baattu mataa hodheeradha jettee naan jechaa ture akkasitti natti qosaa ture akkuma argaa jirtan kana. Innaa asumarraanii isin galateeffachuun barbaada viidiyoo na hojjedhu irratti ijoollee baay'een keessa yaadni isin naaf kennitanii akkasumas immoo jajjabinni isin nu laataa jirtan baay'ee tokko hedduu amma kana isiniin jedhu waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechaati. Har'a immoo waa xiqqoo isiniif dubbachuu barbaade ijoollee baay'een azalatti jechuudha baay'een keessan yuutuubara akka taatan nan beekaa gariin immoo warroonni yuutuuba banachuudhaaf fedhii osoo qabanii mootuyyuu haala ittiin banatan wallaalanii gaafii na gaafataa jiran keessodhaan illee koomentiidhaan illee baay'ee argaan jira yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kuni waan tokko rakkoo tokko hin qabu ijoolleen kamiyyuu ni dandeessanii banadhaa yuutuuba jechuudha. Keessattuu amma gola namaa kana jirtanitti baay'ee tokko isin fayyada haala salphaadhaan jechuudha. Maaliif jennaani asitti yoo dhuftanii xiqqoo ishii waayifaayin isin rakkisa yuutuuba haaraa banuudhaaf baay'ee yeroo isinitti fudhachuu danda'a. Achitti garuu waayifaayin kan jaraa waan ta'eef iyyuu haala salphaadhaan banachuu dandeessan ijoolleen akka kootii gola namaa gola madaamii keessa jirtan jechuudha. Kana turtanii amma immoo hojjechaa jirtan jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'eedha kan gaafii kana dhiyeessee namoonni yuutuuba kana banachuu barbaadanii walumaa galatti jechuudha. Keessan koottaa na dubbisaatii rakkoo tokko hin qabu dhugaan isiniin jedha maaliif ani amma dandeettii kootii isiniin gargaaraa wanti kamiyyuu immoo hin dandeenyu jettanii keessa keessan iddoo gadaanaa tokkoof hin kennina hin dandeenya jedha kutannoodha yoo hojjetta waan kamiyyuu jechuudha. Eenyumtuyyuu kan garaa haadha isaa keessatti baratee ba'ee hin jiru hundumtuyyuu laaleetuma hubatee baratee itti fufeeti kanarra iddoo gurguddaa ga'ee ittiin fayyadamaa jiru jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti immoo waan ani isin hin somne baay'ee tokko isin fayyada. Yuutuubni Itoophiyaa keessatti hin fayyada. Ijoolleen akkuma argaa jirtanii dhugaan isiniin jedha namoota jajjabaa namoota umriin isaanii onnoodha jedhu kan hojjetaa jiran jechuudha. Kanaaf isinis immoo hin dandeessanii jabaadhaa banadhaa isiniin jechuu jaalladha. Gaafii wanti isinitti ta'e baay'eensaa maaliif banachuudhaaf yeroo hundaa hojjechuun fedha qaba garuu akkamitti viidiyoo dhumayyuu asirratti akka postotaan hin beeku jette ijoollee baay'ee jechaadha nama tokko lama miti kana jechuudha gaafii kana kanan gaafatame jechuudha. Kanaaf banachuudhaaf gaafa keessi keessan fedhii horatee hin dandeenya jettanii keessa amansiistan maal gootan beektu barachuu qabdan dursa isaa jechuudha. Akkamitti akka banamuu qabu bantanii kaasaniitu iyyuu koo fakkeenyaaf anamma isiniif nan bana haaluma salphaa ta'een jechuudha. Garuu boru akkamittiin viidiyoo sana editii akka gochuu dandeessan editii gootan immoo akkamitti akka hojjetuu dandeessan maal takka isin barbaachisu yuutuuba jechuun hin soomnu jalqabaaf chaalenjii qaba. Chaalenjii yeroo isiniin jedhu haaluma salphaatti milkaa'anii tooniyyuu maallaqa irraa argachuudhaaf baay'ee bu'aa bahii hedduu nama gaafata waan wal soomnu hin qabnu dhugaa jiru immoo himanii yookaas immootu itti amananii yoo itti adeemanii waa'ee adeemsana bira hin ga'an hin milkaa'an jedhee yaadaan akka kootti jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti isin hin milkoofneef hin jiru hin milkooftanii jabaadha. Ijoolleen tokko immoo viidiyoo waraabnee faa deebinee gaafa sagalee keenya dhageeffanne nama aarsaa achii kaan immoo deebinee dileetii goona jechaa turanii hedduu takkan kolfaa ture kanaaf jechuudha. Sijjammar viidiyoo keessan hojjettan miti bakka itti yeroo editii gootan bakka itti keessaa muramuu qabu bakka itti mootu postotamuu qabu laaltanii achii booda maatti gootuu dhageeffattu akkasumas immootu dadhabbina akkasiisan ammoo keessa keessanii hin qabdan taananii hin milkooftan dhugaan isin jedha waan yaaddanii abjuuf mul'ata keessan kana galmaan ga'achuu hin dandeessanii keessoo keessanitti jechuudha. Maaliif iddoo gadaanaa waan ofiif kennaa jirtaniif jechuudha. Kanaaf viidiyoo keessan hojjettanii irra deebisanii dhageeffachuun maaliif barbaachise hin dandeenya jettanii erga keessa amansiistanii jechuudha. Kanaaf sagaleen koo nama aarsaa ani akkasitti dandeegee akka ijoollee kanaatitti beekumsa fudhadhee tooniyyuu haasa'uu dubbachuu waan kamiyyuu nama barsiisuu hin danda'u waan jettan keessanitti dursitanii shakkii naqxan jennaan hojjechuu hin dandeessan. Maaliif hojjechuus ta'ee akkasumas immoo waan kamiifiyyuu jechuudha jalqaba waa tokko hojjechuudhaaf karoorsaa erga karoorsisan immoo waan sana galmaan ga'uudhaaf keessan amansiisaa. Kanaaf iyyuu hin dandeenya jettanii yoo itti galtan wanti hin danda'amne hin jiru hin dandeessanii jabaadhaa isiniin jechuu danda'ani. Maaliif jennaani
wanti hin danda'amneef hin jiru jechuudha. Garuu dura hin dandeenyu jettanii keessa amansiisan akkuma jalqaba isinitti hime. Kanaaf akkamittiin bananna warri naan jettanii banachuudhaaf fedha qabdan keessan amansiisanii taanaan rakkoo hin qabu. Keessaan na dubbisa ansiniifam bana. Yeroo baay'ee sijjammaa yuutuuba kanarratti lakkoofsa bilbilaa hin barreeffamu ture. An garuu namoota kamiif koomentii jalatti isiniif barreessan ture warra na gaafattan hunda keessaniif jechuudha. Kanaaf asuma viidiyoo jalatti yoo gartan warra lakkoofsa na gaafate irraa dubbistanii jechuudha jala yoo tuqxanii hin argattu jechuudha. Isiniif barreessellee deebisee dileetiin godhuuni akka chaansii yoo yuutuubiin dileetii godhe malee jechuudha. Kanaafuu keessan koottaa na gaafadhaa isiniif nan bana. Garuu banuudhaan duratti maal takka akkamittiin akka hojjetamu viidiyoon editii ta'ee akkamittiin akka poostetamu waan baay'ee sana jechuudha. Baradhaa. Ijoolleen yuutuubara kana barsiisan immoo amma immoo afaan keenyanuu ijoolleen afaan oromootiin barsiisan ijoollee hedduu jira. Isaan irraa baradhaatii achii booda itti adeemtu banachuu sana immoo rakkoo tokko hin qabu eenyumtuu isiniif bana jechuudha. Gama kootiin dhugaa rabbii keessattuu ijoollee shamarranii isin jajjabeessuudhaaf dudduubatti hin deebi'u amma dandeettii kooti jechuudha. Nama kam caalee miti hamma dandeettii kooti jechuudha. Hamma beekurraa hunda keessaniyyuu eenyumtuyyuu jechuudha nama wal qixxee ta'e keessattuyyuu kan biyya baanee jechuudha ofiif dabarsuu akkasuma boru jireenya milkaa jireenya gaarii tokko jiraachuudha fi namoota waan akkasiisan ammoo baay'ee nan deeggara hamma dandeettii kootti jechuudha. Maaliif jennaanii nan beeka jireenya biyya ormaa akkamitti akka nama gubdu tarii lammaffaa akkasaan jireenya biyya nama isaatti deebi'an sababiin hin barbaanne maaliif akkuma ofii kooti hin barbaanne kana waan ofii koo hin barbaanne immoo isaan irras akka ga'u sababiin hin barbaanneef jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa wanti kamiyyuu hin dandeenya jettanii keessa yoo amansiistan hin danda'aman isiniin jedha. Kanaaf gaafiiwwan kan akkasinitti ta'e yuutuuba akkamiin banannaa hojjechuuf fedha osoo qabnu warri jettanii siniif nan banaa. Garuu immoo akkamittiin jalqaba barachuu akka qabdan maal takka gochuu qabdan tokko isaatiin rakkoo tokko hin qabu isumallee eessarraa akkan argadde anis jalqaba akkuma keessan kana baradheeni maaliif laalee baqa silkii lama farkaa qaba tokkorraa yaalii geggeessati jechuudha. Tokkorratti immoo dhaggeeffataati tokkoon immoo shaakalaa jechuudha akkamitti dakka banatan jechuudha. Gizee baay'ee ijoolleen yuutuubii hin bananii hin dallatanii garuu dirqama yuutuuba barachuudhaaf jalqaba keessan amansiisuu qabdanii imeela keessan erga sirreeffattanii booda duraan yuutuubni daayirektii yuutuuba irraanis banamuu hin danda'ama ture. Amma garuu googilii irraan kiroom irra yoo ta'e malee akka salphaatti yuutuuba haaraa sirreessuun hin beeku garuu ani bakka nani jiru kana ta'eef hin beeku. Nama lamaaf sirreesseera argana dhufee jechuudha. Akka nani dura banadhe sanatti miti seera isaa jijjiireera waan ta'eef jechuudha. Tarii warroonni kana dura barsiisan seera duraanitti yoo barsiisan amma immoo seera haaraa banuudhaa fi daayirektii jalqaba imeela keessanii wanti sirreessuu qabdan jechuudha. Kanaaf kun immoo akkamitti akka ta'u barachuu qabdanii biyyaansi guyyaa 5 walitti fuftanii yoo ilaaltan achii booda isinis akkuma nama kamiitiyyuu hawwii keessanii kana galmaan gahuu ni dandeessanii shakkii tokko malee isiniin jedhaa jabaadhaa. Waaqayyo hunduma keenyaan iyyuu jechuudha. Maaliif bakka jira miti jaalala nuufaa kennu. Lafa kamittuyyuu ijoolleen afaan Oromoo nuti yuutuubii irratti ta'e kallattii kamiinuu yoo wal qeequuf ta'e walirratti duulla malee wal jajjabeessuu irratti baay'ee duubatti hafina hin qabna. Dhugaan isin amma sana kana gochuu irratti amma kana kan hin taane wal jajjabeessuu irratti amma kana keessi keenya yoo amansiisne wal jajjabeessina jenne bakka harka wal qabne bakka yaadne sana hin geessanii jabaadhaa wal jajjabeessaa wal bira hin darbina. Daqiiqaa lamaaf itti gortanii nama sana daawwattanii laayikii gootanii bira dabartan namni sunis akkasumatti isin daawwachuu danda'a. Ani yeroo baay'ee jechuudha waan waayifaayiin kan koo deebisee maraa ooluuf malee yuutuubara nama kamiyyuu itti dhufe ijoollee keenya sirrittiin galii ilaala. Tarii koomentiin ani barreessisuun maraa oolee dileetii ta'a ofiisaati deebi'a jechuudha. Laayikii nan tuqaa nan laala. Maaf yeroo kamiyyoon dhabeeyyuu daqiiqa 3-4 odoon ilaaliin biran darbu jechuudha. Gizeen xumuree ilaalufaa jira. Gizee tokko koo osoo itti hubatiin fa'aa osoo itti yaadin fa'aa viidiyoo sana haga dhumaa gizee ilaaltantu jira. Maaliif bakka umusaatiyyuu wanti isin ilaalta sun gaafa sammuu keessan fudhatu zim jettanii ilaaltanii kan xumurtantu jira jechuudha. Kanaaf jabaadhaa wal jajjabeessaa duubatti hinafinaa harka wal qabaan isiniin jechuu jaaladhaa. Nagaan naaf tura.